dhumattee nuti jenna kinoo kanuma akka hawwii sii dhumattee jirti. Maal isinin jedhee ture ani hawwii jedhe Sumayyaan hawwii fooqii kurnaffarraa gadi si darba hamma suuraa ijoollee kiyyaa fi Saidoo darbite kana jette wayyoo hawwii sii dhumachuun amma kaa kunoo dhugaa rabbi gaafa gattaa'ii nuti seen jennu diddeqa amma kaa gudiin kan kee dhukkee irra kaaftee ka hawwii Sumayyaan. Hawwii maal jette Sumayyaan maal jetteen isinitti gorgaadha dhoqqee maali kun jetteen ka namni xiqqishuma isin yaanna amma si godhette ka maal isinin jedhee ture ani Sumayyaan mala malataa jirti. Sumayyaan hamma hawwii maal jedhamaayyuu akkamiin akka argatu soqaa jirti malee lafatti callisaan jirtu isinin jedhe ka amma guggubachaa dhufte gaa Sumayyaan. Isheenu jechuudha hawwiin jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii isinin jechaan illee nagaa kootti alhamdulillah galata rabbi. Sumayyaan har'a isin irra deemte ka hawwii hamma suuraa keenya darbite jette hamma suuraa keenya darbite ani fooqii kurnaffaarraan si darba annamaa miti anumaan beeku jettee dhaadhatte ka wallahi lasii wayyaa rabbi ani kan ajaa'ibe bar hawwiin tun eenyu ati jechuudha. Ani bareeda ofiin jetta malee gafaxaan akka keetii fokkiftuun akka keetii hin jiru dhugaas hin jedha. Bifa namaa diimina laalina keessi namaa waan bareedin jechuudha. Saidoon jechuudha. Sumayyaan akkas jetteen jechuudha. Silaa otoo Saidoo ka kabaju taate suuraa san Saidoolleen achi keessa jira. Silaa jette jechuudha ka. Silaa otoo Sumayyaa taate jechuudha. Waan isi gootu beeyti yaa Allah tik kuttee lafa si keetti. Si jechuu duraan si kabajaa ture jechuu hawwii. Amma namni tokko sin kabaju. Namni tokko ganaadha gudinke. Eeggadhu moo jechuudha Sumayyaan dhufuuf jirti. Eeggadhu akka boruu iftaan ati gaadi baatee afaan bantee afaan kee jechuudha. Akka bunii fincoobsiteetu yoo Sumayyaan sin coobsisin annamaa miti. Jizba. Haadha ilmaanitii bar haadha ilmaan shanne haadha ilmaan lamaati bar ati dullatti si baastee eessa jirti? Dullattiin hawwii si baastee eessa jirti? Sumayyaan haadha intalaati haadha dubara lamaati. Sumayyaan jechuun jechuudha hangafa Saidooti. Sumayyaan jechuun barumsa hundaa namaaf kan taatudha. Dhiira akkamitti akka bulchan kan isin nama barsiisaa jirtu Sumayyaadha beekta. Akka keetii galabbaxamtu jechuudha haasa'an beektu. Sirnan beeytu wayyoo Saidoo yaa bareeda ayyoo Saidoo tii jazba Saidoo si bicha argeessita si dura dhara miiliyoon argee ture jazba bakka akkana birqii tokko goote jechuudha fakkeeffattu kijibdu ajooftuun tun ajooftuudha silalleetu shamtuun tun otoo nama waa beeku taate otoo nama sammuun isaa yaadu ta'e akkasin dalaydu ture jechuudha. Nama sammuun yaadne si jammar isii jechuudha. Hawwii jechuun nama sammuun doomate jechuudha. Arrabsuu qabda. Ati tokkoffaa hawwii arrabsuu qabdan barumsa isii ta'a. Koomantiidhaan dhukkee irraa kaasuu qabdan jazbaatan. Maaliif har'a hawwiin otoo Saidoo jaallatti har'a Sumayyaa kabajuu qabdi. Dhalaan akkam taate isinitti fakkaata. Otoo fakkeenya Sumayyaa Saidoo jaalatte ijoollee Saidoo kabajuu Sumayyaa kabajuu zarii Saidoo kabajuu obboleessa Saidoo kabajuu obboleettii Saidoo kabajuu qabdi. Garuu mootuu jechuun an Saidoon kun nama akkamiiti garuu nama akkamiiti yaadu dhala mataanii taan bukoo mana urguuree kan jedhuuf inni maali bari xiqqoo bifa namaan laalina beekumsa sammuu laala. Isin odoo beeyte jechuun suuraa isii achitti fannisuu miti suuraa isii yaadattu maaliif Sumayyaan keessa kiyyaa jedhe Saidoon jechuun yoomuu Sumayyaa hin dagadhu jedha. Namni gaafa nama rakkina hojiin darbe dagate taanaan namummaayyuu hin qabu. Namni sun namaa miti. Waraabessa bineensa akkatama bineettii jechuudha. Ofumaa quufaa, ofumaa bareedaa, ofumaa uffadhaa, ofumaa nyaadhaa, ofumaa dhugataa mitiira.
bineetiin akkasii baaftee hin jirtu jechuudha hawwii si jammaar. Ati namaa miti jechuudha. Namaan adda jechuudha. Maaliif tokkoffaa namaan adda ta'uun kee ani bareedduudha. Ani burtukaana tana taphaba jazbaa wayiidha. Konka. Arrabsa koomentiidhaan isiniin jedhee bara. Hawwii arrabsa. Likki isii galcha. Yoo isin koomentiin isii likki hin galchin malee adda battee galiiteetu. Yoo sayidoon uleedhaan tumii dhukkee irraa kaasee laala. Cicciree akkatti hoon jedhin hawwii hoon anumaan beeku sayidoon. Hoon takkaayyuu hin beeku jechuudha. Bakka isiitu bulcha malee inni bulcha. Maaliif hoo jettan? Yaaduu qabdan isinuyyuu. Akkamitti hagamaa sayidoo irratti caaliftan? Akkamitti isin amma maatiitti sayidoo isiitu bulcha? Hawwiitu bulcha moo sayidoo bulcha? Waay ajaa'iba! Ganaa sii dhufti kaasumayyaan fooqii kurnaffirra haga lafaatti lafa sikeettiin tala sareedha. Maaliifii? Gubattee jirti jechuudha. Sumayyaan tak jettee dhufte jechuudha. Sumayyaan amma akkamitti ijoollee jechuudha fakkeenyaaf ta'ame ilmoo ofii guddifte tokko ilmuma arabaa tokko yoo achi suuraa isaanii sitti dhagamu yoo harkaan si darbite sitti dhagamu intalli kun jechuudha. Otoo sayidoo jaalatte suuraa jalaan darbu otoo ijoolleen sayidoo biratti kagaltu taate huutee ajjeefte. Senegalee dubartiin takka dhiirsa san haga qabattu haga ilmoo dhaltu immoo hin sosobatti gaafa dhalte immoo jechuudha ka. Dhiirsuma ilmoon sun dhiirsaa suni bakka hudhuuf bakka godhatti. Ilmoon dhiirsa hin jaalattu. Akkuma Sumayyaa jibbite fakkeenyaaf hawwiin akkuma Sumayyaa jibbite sayidoo jibbite. Maali sayidoo jaalattee miti isin kijibdi birriif malee. Otoo sayidoo jaalattee ilmaan isaallee ni jaallatti. Isin amma jechuudha otoo ijoollee sayidoo kun isii bira jiraattee akkasumatti darbiti. Akkasumatti ajjeefti. Dubartii takkatu jedhan abbaa warraa haati warraa isaanii niitii hangafa jalaa dubte ilmoo tokkitti irraa argate qabeenya qaba mana qaba ilmoo tokkitti qofa qaba achiin waan godhu wallaalee niitii takka fuudhe niitiin sun duraan jedhan otoo hin dhalin durattiin akka baakabdu ilmoo taneen akka baakabdu akka ilmoo isiitti ilaalte gaafa ilmoo isii dhalte jedhan gaafa ilmoo isii dhalte ilmoon sun sarraatanyaa isii taate jechuudha siigalee. Ilmoon sun sarraatanyaa isii taate ilmoo harka ofiitiin guddatte. Haati ambaa jechuun amba. Hawwiin jechuun xilaata nu hundaati malee sayidoo duwwaa miti. Hamma nuti gubanne sayidoon kana caalaa gubate. Sumayyaan maaliif hin gubanne? Sumayyaan maaliif hin lolla? Ilmaan isii kana darbite jechuudha. Ija sayidoo duratti. Sayidoon kun immoo nama akkami? Nama akkamiidha inni? Dubartii rigee lafan kaa'u maaliif dubartii jalaa mataa gadi laafa? Kabaja isaa godhuun qabdu, kabaja zarii isaati godhuun qabdu, kabaja obboleettii isaati godhuun qabdu, obboleessi isaati godhuun qabdu. Dirqama inni yeroo hunda dhalaa jala fiiga, dirqama yeroo hunda dhalaatti qabeenyi isarraa hafe kun maa masgiidaan hin ijaarre. Eeshi sayidoon qabeenyi isarraa erga hafee kanuma kaanitti birri miliyoona 2 miliyoona 3 miliyoona 8 mana bitu kana. Kamana bitu kana dhagaa isin hima. Inni masgiida tokko ijaareetiin itti sawaaba argataa bara. Masgiidoo ijaaree bar sayidoon hanga dhalaa taani mana bitu mana masgiida tokko ijaaree bar sawaaba qaba du'aa fudhata. Dhalaa taani bite hin deemti mana isaa fudhattee deemti. Khalas maal kan hunda jazbuun maal jechuudha. Akkas isin jechuu barbaada. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa an hedduu takka kana aarsee baay'ee tokko aaree sayidootti baay'ee aaree yeroo hunda dhalaa shururuu godha achi kaatu dhalaan hin qabbatti achi kaatu dhalaan maraatuuf taati achi kaatu dhalaan haada nyaatu taati bakka likkiidha sayidoo jechuudha mataa irratti fincaanu taati jechuudha dhalaan isa geette hundi bira geette hundi isiitu duniyaa akkatti taphatu kana masgiidan ijaaradhu jedhaan sadaqaa kennadhu jedhaan. Isin galee sadaqaa kennachuu qaba masgiidan ijaarachuu qaba. Ilmaan isaati mataa mana bitu mana dhalaa kaanii bitee irraa deemturra ilmaan isaati mana bitee maqaa ijoolleetii mana bitee yookiin akkaawuntii ijoollee baasee akkaawuntii isaaniitti irra birrii sochoosuu qaba galchuu qaba. Tini hagalu an abu shaklak hawwii jechuudha. Hawwii an abu shaklak yaa haywaana. Indoon giza tokko gaafa laalaan sabab biraa jaalachuutu caala. Kanaaf namni kenna jechuudha.
akkasii viidiyoo kiyya asumatti dhaaba hama viidiyoo biraatii walitti deebinutti baay'isin jaaladha baay'isin kabaja like share subscribe gochuu hin dagatinaa indaatirasu like na share na subscribe waddishaallee waddahallee inshallah gamachuun haa dhageessisu sargii saayidoo yookiin immoo tuyyuu gara roozatitti jijjiiruuf deemna inshallah khayru khayraati jedhaati khayru khayraati jedha